kartum irratti argamu bira akka isin durseetiin qaqqabuuf subscribe gochuudhaan utuba mooraa qabsoo bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo tumsuuni egeree bilisummaa keessatti cicha qabsoo bilisummaa Oromoo jabeeffachuuf eenyummaa Oromummaa keenya jiraachisu waan taateef egereen Oromiyaa ijaaramuudhaan waliin mari'achuudhaan akkasumas quuqama sabaatii fi iccitii qabsoo jabeeffachuu fi humna qabaniin beekumsaaf diinagdeedhaan mooraa qabsoo bilisummaa Ashama akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenya kuni oduu muddee 19 kan sanbata xiqqaa galgala barii dilbataati. Oduu har'aa tamsaasa Suudaan Kaartum irraa isinii darbaa jiruun ani Soofumar Gadaati. Ogeessa teeknikaa keenya wajjin Yooyyaa Babaaroo Janneetiin jira. Tokkummaan ilmaan Oromoo yommuu haa lalisu kan addaan nu baase waaqni biyyee haa uffisu jenna. Waraanni bilisummaa Oromoodha onoota gurguddaa hedduu ta'an irratti muddee 18 har'a loloota kallattii 9 diina isaa wajjin taasisuu isaa maddeen caayaa Oromoo TV gabaasaniitiin jiran. Gama biraatiin hidhaan gidiraan ajjechaanii fi ilmaan Oromoo jumlaan mana hidhaatti darbatuun akkuma itti fufeetti jira. Onoota Oromiyaa keessa waan qindeeffannee qabna. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii manni marii waliigalaa kan mirga namoomaatii fi koomishiniin walabaa yakkoota duguggaa Itoophiyaa keessa Oromiyaa irratti ta'aa ture koomishinii walabaa akka qorannoo addaa taasisuu fi boordii addaa hundeessuuf biyyattii sirna shaaruka yookiin Abiyyi Ahmad ifin jedhu shoror keessatti gamtaa addaa tokko erguu akka jiruu fi biyyoonni sagalee 3/4 jechuun dhibbantaa 85 mirkaneessuun isii beekameeti jira. Oduu har'aa kana gama balballoomitti ceenaati afaana bu'aan isiniin jedha. Warroonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraya taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Kanneen maatii keenya taatan like share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa. Odeeffannaa guyyaa guyyaa argadhaa. Tokkummaan ilmaan Oromoo yoomuu haa lalisu. Kan ilmaan Oromoo addaan qooduu waaqni biyyee haa uwwisu. Gootichi waraana bilisummaa Oromoodha. Lola jajjaboo kallattiiwwan 9 lola cimaa gaggeessaa ooluu fi injifannoowwan gurguddoo argachuu isaa maddeen waraana bilisummaa Oromoo gabaasaniitiin jiran. Odeeffannaa gurguddoo qindeeffanne ka waliigala muddee 11 godina Shawaa Bahaa zoonii giddugala waraana bilisummaa Oromoof qajeelcha waraana bilisummaa Oromoo aanaa Fantaallee iddoo addaa Haroo Qaarsaa jedhamutti tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo waaree booda fudhateen lolli jabaan gaggeeffame loltoonni diinaa 43 battalatti ajjeefamuu isaanii fi hedduun madaa'uu isaanii waraanni bilisummaa Oromoo onichaa gabaasee jira. Tuma fufuun muddee 13 naannichumatti godina Shawaa Bahaatti iddoo addaa Gaaleeyyii jedhamutti tarkaanfii fudhateen loltoota 7 ajjeesuun 6 yoo madeessu gama biraatiin paatroolii tokko barbadeessuu fi qawwee akaama 6 diinata isarraa hiikuu maddeen waraana bilisummaa Oromoo gabaasanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina addaa Oromoo Walloo aanaa Daawwetti tarkaanfii gurguddaa cimaa diina irratti haleellaa fudhateen kaambiiwwan hedduu barbadeessaa jiraachuu fi muddee 12 aanaa Daawwetti tarkaanfii fudhateen kaambii diinaa barbadeessuu qofa osoo hin ta'in loltoota hedduu ajjeesuu isaa maddeen waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa gabaasanii jiran. Gama biraatiin muddee 14 kaambii Baddanna Haraqalloo akkasumas muddee 14 bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo to'atan 37 kanneen caalan yoo ta'an loltoonni diinas waluma fakkeenya 36 yoo ajjeefaman 37 madaa'uun beekamee jira. Godina Gujii aanaa Liban iddoo Migaayyoo jedhamtutti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen loltoota diinaa irratti tarkaanfii gurguddaa fudhateen loltoota 2 ajjeesuun 4
madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Gama biraatiin godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa Kaambii Baddana jedhamuu fi iddoo addaa Haraqalloo jedhamutti muddee 14 tarkaanfii fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo loltoota 36 barbadeessuun 37 madoo taasisee jira. Gama biraatiin muddee 12 Araddaa Gobichaa fi akkasumas adda Boonoo kan jedhaman aanaa Sabbaa Boruu keessattis tarkaanfii fudhachuu isaa gabaafame. Loltoonni 20 ajjeefamuun 26 madaa'uun gabaafamee jira. Gama biraatiin Gooroo Doolaatti guyyama kana Gooroo Doolaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Jiddoo Doolaa Jigoola jedhamutti lola targeesseeni loltoota 30 ajjeesuun 40 madeessuu waraanni bilisummaa Oromoo yoo gabaasu. Godinuma Gujiitti aanaa Waadaraa magaalaa Waadaraatti loltoota diinarra tarkaanfii fudhateen 7 ajjeesuun 5 madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Muddee 12 godina Arsii aanaa Heeban Arsiitti gootichi waraana bilisummaa Oromoo odeeffannaa hawaasarraa argateen haadhee hidheen tarkaanfii gurguddaa fudhateen loltoota 12 yoo ajjeesu paatroolii tokko barbadeessuun 15 madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Iddoo biraatiin bakka Daawwee Koree jedhamtutti tarkaanfii fudhateen jechuudha. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan bakka addaa tarkaanfii fudhatetti iddoo addaa Koree jedhamuun loltoota 7 ajjeesuun 12 yoo madeessu. Gama biraatiin muddee 12 godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Galoo akka waliigalaatti lolli gootichi waraana bilisummaa Oromoo taasise loltoota 250 kan biidina iddoo addaa magaalaa Muxee jedhamu to'achuudhaan kisaaraa guddaan diinarra qaqqabu maddeen waboo gabaasanii jiran. Godina Shawaa Lixaa Baakoo deebisanii qabachuuf oraaliin 2 kan Naqamteerraa ergame barbadaa'uu isa waboon gabaase. Gama biraatiin muddee 13 Wallagga Lixaa aanaa Beegii oraalii 8 humna asoosaa Beenishaangul Gumuz irraa fe'anii dhufan guutumatti yoo barbadaa'u loltoonni 150 ajjeefamuun loltoonni hedduu madoo taasifamu. Keessattuu tarkaanfiin tarsiimoo irratti hundaa'uun gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhatee hedduu boonsaa ta'uu maddeen gabaasanii jiran. Ittuma fufuudhaan Wallagga Bahaa ona noonnoo Qumbaa deebisanii qabachuudhaaf laga dhadheessaa dabranii yeroo isaan dhufu deemanitti gootichi waraana bilisummaa Oromoo ona noonnoo Qumbaa godina Wallagga Bahaa cicheetiin wareegama qaqqaalii kafaluun diina isaa salphisee ari'uu maddeen jiraattotarraa odeeffannee gabaasaniitiin jirani. Kan dhagayaa jirtan kun Caayaa Oromoo TV Suudaan Kaartuumirraa isinii darbu miidiyaa keessanii qophiiwwan keenya oduun akkuma itti fufeetti jira. Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo deebisanii to'achuudhaaf magaalaa Bedderee irraa humni addaa dhufeef gama biraatiin iddoowwan garaagaraatii naa birmadhaa lallabeen waraanni bilisummaa Oromoo guutumaan guututti barbadeessuu isaa maddeen waraana bilisummaa Oromoo gabaasaniitiin jirani. Oduma kanaan wal qabateeni guyyoota 20 darban loloota ciccimoo 80 ol dirree lola 83 keessatti diinota isaa dachee jala dabarsuun abdiif reengaachanaa uummata Oromoo isiniif jira kufeetiin ka'eetiin bilisummaa saba kiyyaa mirkaneessuuf yoomillee shirri gandummaaf ilaalchi boortaa fi farreen impaayerota shaarukaadhaa Itoophiyaa biyya ifiin jettu abadan duubatti nuun deebisu mooraan qabsoo bilisummaa Oromootis ta'e uummanni Oromoo shiraaf olola gantuutiif bakka laatu qabsoon bilisummaa Oromoo wareegama dhiiga jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo ganamarraa tarkaanfattee bilisummaa ulfoo ulfinaa ni galmeessiti jedha. Waboon torbeewwan lamaan dhufu keessatti yoo diqqaate loloota iddoowwan 100 olitti akka gaggeessu odeeffannaa dhagahameen biltsiginnaan raafama jiraachuu maddeen gabaasaniitiin jirani. Maddeen iftooma magaalaa Naqamtee irraa nu qaqqaban ammoo oduu keenya addaa ta'eeti jira. Muddee 17 jimaataa kaleessa impaayera shaarukaa sirna nafxanyaa
qe'ee fuulletti hayyoota Oromoo hidhuun ilmaan Oromoo rasaasa itti roobsuun gocha duguggaa sirna impaayera Minilik haaromsatee jaarraa 21ffaa keessatti kan gadi ba'e. Ilmi diqaalessi qe'ee keessa dhalate gantuun sirna goota 33 darban ergamtoota diinaa ta'uun uummata keenya har'as itti jimbilfatanii jiran Abiyyi Ahmad namni fiin jedhu. Waraanni poolisii Oromiyaa qajeelfama kaleessa hunda diduudhaan hamma yoomii uummata keenya rukunna gartummaa uummata keenyaaf imaan haadha keenya qoorsuudha qabna jechuun yoo diqqaate guyyaa kaleessa imala magaalaa Naqamtee magaalaa guddittii Ona Maccaa warra leeqa Naqamtee irraa imala guyyaa lama miilaan erga deemanii loltoonni 417 waraana bilisummaa Oromootti makanamuu maddeen humna furgaatu urjii lolaa waraana bilisummaa Oromoo irraa mirkaneeffannee gabaasanii jiran. Walumaa galatti akka ibsi waraanni bilisummaa Oromoo jedhutti ji'oota 4 darban qofa walumaa galaan loltoonni humna addaa poolisii Oromiyaa aantummaa sabaa agarsiisan 17,560 ol jaallan isaanii obboleewwan ganamaa falmattoota haqaa abdiif irree waardiyaa uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromootti makamu dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaatis wabeeffachuun gabaasee jira. Kanumaan wal qabachuudhaan kanneen hafanii diinaaf meeshaa ta'uun qawwee diinaa baatanii obboleewwan isa garjabinaan ajjeesan gaafatama seenaa jalaa waan hin baaneef gara obboleewwan isaaniitti dabalamuun seenaa addaa akka hojjetan dhaamameefii jira. Odeessa keenya itti aanuuni godina Harargee Bahaa akkasumas Baalee fi kanneen kana fakkaatanitti rakkoowwan gurguddaan hedduun jiraachuu maddeen gabaasaniitiin jiran. Kanumaan wal qabateetiin rakkoowwan gurguddoo yeroo ammaa dhalataa jiran ilmaan Oromoo hedduu duguuguun beekameeti jira. Jilli abbootii Gadaa Karrayyuu achi buuteen dhabame. Gamtaan abbootii gadaa kan ifiin jedhuu fi jaarsi waa'ee isaa hin beekne safuuf duudhaa Oromoo irra bichuu abbaa malaa abbaa gadaa jechuun ilma keenya jechuun faarsaa ture. Har'ammoo tigara galawuudhaan abbootiin gadaa Karrayyuu 14 shanamanii kunneen achi buuteen namoota 41 keessa yoo dhabaman. Tibbanatti oduun adda dhagahamee jira. Afaan faajjii soba waaqni hin jaalanneen kan afarsaa turee fi gocha ofii raawwateef hawaasni Oromoo Karrayyuu ardaan abbootii gadaa tuutni gadaa michilee dabalateetiin achi buuteen dhabame kinoo kaleessa shanee jedhan har'ammoo dubbiin itti garagalteetiin qaamota gadaa michilee keessa jechuudha kanneen hafanii mana hidhaa magaalaa Duukaamitti argamuu isaaniitii fi kanneen hafan Moojotti argamuu isaaniitiin namni tokko Moojotti hidhamee argame reebicha irra gahameen ajjeefamuu isaatiin wal qabsiise. Abbootii gadaa caayaan abbootii gadaa walii galaa kan tuulamaatii fi abbootii gadaa liigiin mana marii abbootii gadaa goobanaa hoolaatis ibsa baaseen. Ibsa kana irratti abbootiin gadaa Karrayyuu mootummaan ajjeefamuun mirkanaa'eera jedheeti jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jalatti taliigame torbeewwan darbeef waamicha fincilaa fi sochii warraaqsa duula Minilik sadaffaa balaaleffachuuf akkasumas himaan haadha Oromootiif wareegama guyyaatii fi qormaata Oromiyaa guutuu ilmaan Oromoo halkanii guyyaa yaaddoo fi duguggaa hidhaaf ajjeechaa jumlaa sanyii balleessaa irratti hundaa'e dura dhaabbanna wareegama barbaachisaa ta'e tarsiimoo waraana bilisummaa Oromoo jalatti hundoofneetiin qajeelfamaa fi hoggansa gubbaarra nuu kennamuun hojiirra oolchina jedhanii turan amma hojiitti hiikamuun isaanii maddeen gabaasaniiti jiran. Muddee 17 jechuun guyyaa kaleessa jimaataa irraa kaasee onoonni lixaa Oromiyaa Dambidolloo Gimbii Naqamtee akkasumas ammoo Innaangoo Ayiraa Gulliso Shaambuu Mandii Dambii gama biraatiin Limmu Jimmaa Horroo Ginci Walliso magaalaa Baakkoo dabalateetiif manni barumsaa Incinniidhaa kanneen dursa yoo ta'an keessattuu falmiin
mormii barattoota mana barumsaa Incinni godina Shawaa Lixaa kan addaa ta'e argamu odeessaa addaa iddoo sanarraa arganneen gabaafameetiin jira. Yakkoota namoomaa Oromiyaa keessatti raawwataman waggoota sadiin dabraniif Itoophiyaa keessatti raawwataman Koomishiniin Walabaa Mirga Namoomaa akka hojiitti hiikamuu fi qaamni addaa walabaa kuni walgahii mana maree mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyyoonni hedduun irratti hirmaataniif Itoophiyaan wixxifachaa turteen mirkanaa'uudhaan qaamni Koomishinii Walabaa Mirga Namoomaa dhaabbilee mootummoota gamtoomanii sagalee 3/4 mirkanaa'uuf 85.6 sagalee guutuun kennamuun Itoophiyaan garuu hin fudhadhu jettus maaltu akka deemu wajjumaan ilaalla. Gama biraatiin jechuudha. Haala garjabinaa keessatti gochoonni deemaa jiran hedduu yaaddessaa ta'uun himamee jira. Wallaggaa Bahaatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaleessa aanaa Kiiramuu Muddee 16 tarkaanfii fudhate kaleessas cimsee itti fufuun bakkee addaa Qeeyyii jedhamutti tarkaanfii fudhateen diinota isaa uummata keenya harcaasan guyyama guyyaan aarsaa kafalee gumaa sabasaa baasaatii jira. Gama biraatiin odeessi nu qaqqabe maddeen iftoomaan Naqamtee irraa argame kan poolisotaa kunis mirkanaa'uun akkuma jirutti ta'e loltoonni PP magaalaa Awaash Malkaa Sa'aa godina Shawaa Bahaatti Muddee 14 baajaajii dhaabsisuudhaan egaa dubbii ajaa'ibaa tokko rasaasa daa'ima waggaa 2 dabalateetiin yoo rukutanii keessattuu waan nama ajaa'ibu keessa magaalaa Awaash Malkaa Sa'aa irraa dargaggoota Kubaa Dilbatootii fi Dinquu Dabalee jedhaman qabuun egaa jallisii Awaash kaambii Oromiyaa geessanii booda Kubaa Dilbatoo rasaasa itti roobsanii ajjeefamuu fi iddoo sanatti argamuun yoo gabaafamu Dinquu Dabalaa ganda mana hidhaa iddoo addaa keessatti argamu maddeen gabaasanii jiran. Dinquu Dabalaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda beekamaa ta'ee kan egaa addaa ta'ee jechuudha abboomsa iddoo Edduka jedhamutti akka dhalateetu himama jira. Haa ta'uuti malee Dinquu Dabalaas lubbuun darbuu isaa maddeen gabaasaniitiin jirani. Oduun keenya akkuma itti fufeetti jira. Qeerroowwan Oromoo 4 ta'an garjabinaan badii tokko malee ajjeefamuu isaanii maddeen gabaasanii jiran. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee wabeeffachuun odeessaa achirraa arganneen Nimoonaa Jiguu Abubakar Nuuree Amaanu'eel Habtaamuu akkasumas afraffaan nama Sanyii jedhamu iddoo addaa naannoo Sooggaa jedhamu iddoo harree yookiin laga harreetti darbuun leeffi isaanii akka bineensa nyaatame yoo haasamu ijoolleen kun badii tokkollee akka hin qabne odeessi keenya iddoo saniin argame himeetiin jira. Odeessaa keenya godina Harargee Bahaa waraanni bilisummaa Oromoo iddoo addaa mudhii daawwetti diinota isaa tarkaanfii fudhatee loltoota hedduu ajjeesuu wal qabsiisee loltoonni biltsiginnaa lubbuu namoota 5 rashanuun isaanii beekameeti jira. Ammaaf kan namoonni 3 yoo nu gahan gandoota akka Hora Daawwee akkasumas Daarimuuf mudhii daawwetti namootni rashanaman keessaa Muhammad Ibrahim Yusuf akkasumas Ibroo Yusufii fi namoota lama kanneen mudhii daawwetti galaafataman gocha garjabina eegajjeesanii booda rasaasa itti roobsanii qofan dhiifne billawaan harka isaanii cinaacha lameen muranii harka rarraasanii uummatatti fiduun maal jechuu akka ta'e maddeen odeessaa keenya godina Harargee Bahaa Cinaaqsan irraa qulqulleeffannee gabaasanii. Muddee 15 aanaa Odaa Bultuun Araddaa Saaqataatti poolisoota aanaa Bookee wajjin ta'uudhaan ilmaan Oromoodha jechuudha isin shanee wal quba qabdan jechuun mana jireenyaa namoota beekamoo 15 gubuun beenzila itti roobsanii maatiin mukkeenii fi akkasumas aduu jalatti faca'anii yoo jiran maatii irraa hidhuu godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuun akkasumas Baddeessaa kan wabeeffannee gabaasaniitiin jiru. Gara biraatiin qeerroon bilisummaa Oromoodhaa kan
adamsuu itti fufuu qofa osoo hin ta'in sadaasa 26 godina Baalee aanaa Agaarfaa gooticha Oromoo kan yeroo darbee ajjecha Haacaaluu wal qabateetiin hidhame qeerroo Arafaat Abubakar amma mana hidhaa Qaallittiitti argamu obboleessa isaa jechuudha Abdul Wahid Abubakar dhalataa godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda Qaasoo warra jedhamu dhalate magaalaa Roobeetti kutaa kurnaffaa barachuudhaan egaa maatii isaa hubachuuf deemaa jiru. Sadaasa 26 magaalaa Alii jedhamtu gidduu kiiloomeetira 8 moo akkanatti argamtu magaalaa Roobee irraa gara Agaarfaa deemanitti qabanii hidhuun guyyaa tokko eega bulchanii booda dhimmisaa ulfaataa jechuun maatiilleen akka hin gaafanne yoo godhani badii tokko malee ilmaan Oromoo adamsuun akkuma itti fufeetti akka jiranii fi dabballoonni gocha kana godhan eenyu akka ta'e egaa iyyaafannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Caayaa Oromoo TV irraa olmaan Oromiyaa kana fakkaataati. Caayaa Oromoo TV walii qoqqooduun nu jajjabeessa waan qabdanii waraana keessan bira dhaabbadha. Gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna jedhame har'a marroon akkasumas jeneraal Gammachuu Abbooyyeef sanyii jaallamooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi isin dhaloonni itti guddattaniiti jirtu. Oromiyaan lafee wareegamtoota fi akkasumas gootuwwan qaqqaaliitiin ni bilisoomti anis waboodha jedhi horaa bulaa deebana. dabru seenaan isa yaadata kan akka taate sabirroo maaltu dagata seenaatu yaadata seenaan isa yaadata seenaatu yaadata ajii adam jiloo hundee warra gootota gaafa qabsoo Baalee harkaan qabee diinota Senatu yaadata senaan isa yaadata senatu yaadata Oromiyaa ya biyya gootota himeen bituu yaada hayyoota waaqoo guutuu dinatu sodaata taatee biroo sabatu abdata Borana jirali bawata borbor kule hayuda dalota toena kusena tudubata bale daina kita kapsauta tingula sirnagada duri ayu kamna kanakase bakri gotamiya elemo bagari itu kira kakali challenge sodiga kanalole aji adam satu kotabale adi biraj ti ashanile Ali madas mako kormetele amakada tapakap sobale kanna panyar jere mogole ange tuda ganga paanole asha wajin tele gale ate pamari dame ganale wako budu kapso irale karo dabde ida jamte bale asha mamati tirtirale karo dabde ida jamte bale asha mamati tirtirale Nasani barreessine yoo dabarsine dhaloota dhufuuf siidaa dhaabne yoo gumaachine akka urjii samiitti itti mul'atti seenaan magartee firii godhatti akka urjii samiitti itti mul'atti seenaan magartee firii godhatti. Senaan isa yaadata akka taate sabirroo maaltu dagata
Seenaatu yaadata seenaan isa yaadata seenaatu yaadata achi yaadan filoo hundee warra gootota gaafa qabsoo baalee harkaan qabee diinatu seenaatu yaadata seenaan isa yaadata seenaatu yaadata Inen pitu ya hada hayota Wako butu tina tu sodata Tate butu sabatu abdata Tambora na jirali bawata Burbur kure hayuda dalota Kuena pu sena tu dubata Bale daina kita kapsauta Usembune kakaliye jiri Atir boru hanga padombiri Wako dugo madiyi umari Abdo wako murke jiramari Seenja dalloo gaggaasan ture Tore boruu seedue mukture Dalloo humnaa tayyuudhaaf fidire Malkaa manaaf boborsoti gore Angeettuu fi madda walaabure Hamballamoo medhiidhaaf barbare Raayituu fi sawweenarra mare Goota biyyaa hundatu hiriire Saddaa baalee keessa qaxxaamure Waaqoo guutuu dina lafaa jire Hindumoo himame hindumame Hindangayu karaan namarare Himendumoo himame hindumare Hindangayu karaan namarare Gorsi ani Oromoodhaaf qabu. Oromummaa keessan gadi lakkisina. Oromiyaa irratti abbaa ta'uu yoo barbaadan karaan akkittii qofa kijibbu biraan barbaadu. Karaa Oromummaati. Karaa obbolummaa Oromummaati. Naannummaan amantiin qoodamuun ormaaf nama taate nama xiqqeessa qilleensa bukeessa galcha. Filannoon kun godhamuu qaba. It is decisive. Hiree biyya kanaatiif, hiree Oromootiif yoo dhuguma gatiin obboleeyyan keenya biraa dhufanii kan isin laaleessu taate filannoon kun qophaa'uu qaba. Abbaan fedhaa filamu. Filannoon nagaa ta'uu qaba. Ifaaf bilisa ta'uu danda'uu qaba. Nageenya naannoo ofii